fi fayyumsa barbaadu kan namni beekneef hin dandeenye keessa keenya nyaatu utuu beeknu utuu hin beekin dhoksaaf mul'inatti yakki keenya tokko tokkoonsaa fuula kee jiraati lafaaf samii iddoo dhoksaatti kan si gaddisiisne cubbuu qabnaa himaata dhugaa jalaa kan nun baasne mee ol galii keessummaa ulfinaa jireenya keenyaaf nagaa kan laattu sitti mannaa ejjiitii isa dhoksaa yoo si malee eenyuu nuun hubatu seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee adaraa kee nu gargaari maaluu maqaan Yesuus isa du'aa ka'ee seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee adaraa kee nu gargaari maaluu maqaan kee isa du'aa ka'ee seenaaf maqaatti hin jirru cubbuudhaan babbaanneerra nu jijjiirii jenna nu jijjiirii ulfina keessa ilbisne keessi keenyas baadeera nu haaressi jenna nu haaressi dhukkubbii namni hin beekne keessi keenyas dhumeera nu fayyisi jenna nu fayyisi ijoollee baakaan turre ayyaana kee dhaabneerra nu eebbisi jenna nu eebbisi Dhugaamitiin nuyi somne duubaanuuf mul'isnu atis beektaanus beekna keessa keenya wanta qabnu yoom rakkannee dandeettii dubbiif dandeettii lallabaa faarfanneerraa kennaa yoom dhabne hunda keenyat qaba wanti goonuu tajaajilli keenya tokko tokkoonsaa sababii qaba dhugaaf tokkommoo maqaasaa kennaa isaatiin maqaa kee lallabaa eenyufaatu akkas gochuun fayyee kan nuyi madaalamnu hojiin miti ayyaanni kee nuuf baay'atu ni dandeessaa irruu keenya guuti seenaaf maqaatti hin jirru babbaanneerra Namni hin beekne keessi keenyis dhumeera
mallattaa'uuf gahaa kan nu godhu hafuura kee nurratti dhangalaasi wanta ati keessatti hin argamne hunduma isaa irraanfachiisi ulfina kee fakkaa jiraannutti yeroo haftee ati nuuf eebbisi qulqulloota warratti gammaddu isaan keessaa tokko nu taasisi. Seenaaf maqaattiin jirru Sitodesinu jirenya ke